Nuura, maal gochaa jirti? Oh, nuftee samnaa fixeen jira yoona. Hello, obbo Benton, akkam jirtu? Kaffaltiin TV na bira jiru ammami baruun barbaade? Afachuu nan ilaala. Eeyyee $500 sirratti hafe. God have mercy upon us. Nuura. $100 paawundii Sudaan kibbaatti meeqa akka ta'e beektaa? $100 paawundii Sudaan kibbaa tokko wajjin wal qixa miti. Maaloo haadha manaa ko waan siin galle yoo jiraate na gaafadhu. Tole abbaa manaa ko ifam waan naaf hin galle yeroo siin gaafadha. Gaariidha. Nuura, main? Kodaan miicaa jira. God! Maanni garuu situ natti hime miti maashinii miicaati jettee. Maashina uffataa kan akka kanaati malee kan qodaa mana keessaa miti. Lammataa waan akkasii akka hin goone. Tole? Tole abbaa manaa ko. Hello Bodaadhaa akkam jirta? Hiriyaa koo ergan si erge tureera. Obboleessa kun nagaa kooti. Haadha manaa kee isheen baadiyyaatti dhufte nagaa isheeti? Eeyyee nagaa isheeti. Boor guyyaa cidha kooti haadha manaa kee wajjin akka irratti argamtaniin barbaade. Oh, baga gammadde namana. Haadha manaa koo qabadhee bornan dhufa. Tole gaariidha. Obboleessa guyyaa gaarii. Nuura. Tilmaame mee oduu gaarii. Hiriyaan koo borfuudha. Akka cidha isaa irratti argamnuuf nu afeereera. Yeroo jalqabaa magaalaa keessatti cidha namaaf kabajatte. Eeyyee, borganama mana miidhaginaa deemtee babbareeddee deemna. Lakki mana miidhaginaa maali? Maallaqa balleessuun barbaachisu. Ani akka itti godhatan beeka. God have mercy upon us. Rakkoon maallaqa nuu qusatte kaayooso. Haadha manaa koo meekaappii kee diddibachuu jalqabe. Sa'aatiin deemaa jira. Ariifadhu. Tole. Daqiiqaa 5 qofa nu eegi. Amma dhufna. Tole garuu ariifadhaa obboleessa. Gaariidha. Nuura, ariifadhu. Tole abbaa manaa ko amma dhufan jedha. Obboleessa koo jalqabuuf jenna eessa jirtu isheen? Nuura. Obboleessa koo daqiiqaa 3 qofa. Nuura, maaloo cidha hiriyaa koo irraa hafuu hin barbaadu. Daqiiqaa 2 qofa dhufaan jira. Obboleessa koo kunoo konkolaataa keessa. Nuura.